يا الله يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أدوف بقى دفتر سنجر إن شاء الله واتكلم قبل إن شاء الله سنيل مال تشون كسنول إن شاء الله. إسو لايف إنسان درتي وامي أقول جودن دينا سنيل إن شاء الله تكتك كان سنجزيتا أسيتي wanni gootan jechaadha akka namni giiftii isinii kennuuf osoo laayiviin seenan duratti akka giiftii isinii kennu jechaadha hanga murtaa'e tokko asitti tuqxan jecha sanoo akkamii gootan inshaalla nafaan hawwa. Kunoo asitti akkanatti dhufa achi booda immoo isa kana banaa goonaa jechaadha. Akkana goonaa achi booda immoo okee jennaan jecha adeema gattuine endova booda irra deemnetti nama illee ola kifna isa kana illeen chaata eegaman jecha isa olaanuu illee akkasumatti jechaadha. Isa kana lamaan illeen banaa goona jecha inshaallah kaaniin akkana goona iseenna asitti illeen banaa goona jecha achi booda immoo garuu asitti waliin nama rakkisu yoo isaan guutuu asitti illee kanallee banaa goone jecha muuziqaallee haa ta'u takkana hidhaallee haa ta'u hayyee isa kana immoo yoo itti banne tiktokiin respektii hin godhuu jechaadha. Kana jechuun muuziqaas ta'e takka fotos ta'e waan nuti waan nu duuba taa'u takkaan immoo telefoona keenya gubbaa taa'u yoo ka fayyadamnu taane takkana hidha dhageeffannullee taane hayyaman kennuuf jechaadha. Kanaaf maalii jedha. Kanaaf kan ofirraa cufa. Isa kan ofirraa tiriisa. Ani booda kaawwan fayyadama. Akkas inshaallah yoo barbaadan isa kanallee ofirraa cufaa godhuu dandeettanii isuma olaanu bichaa dura siin fidha gara anillee isuma olaanu kana siin filadha. Isa gadaan illee ofirraa deeftanii jechaadha. Akkas inshaallah. Gara duubatti deebina. Asitti immoo inni illee nuuf cufee jira. Yoo duraa bannee ture jecha sababa ani kaawwan ofirraa cufee fi isa kana jechaadha chaat abonantii jechaadha yeroo liivii seenan giiftii namni akkana ergu akkanuma kennuuf ni gargaara ture. Haga ani ka gubbaa kana banatti malee innis jechuun barbaanne isin maraafuu dhiisaa akkanuma banaa dhiisaa jechuun fileeti inshaallah. Bakka kanatti immoo sa'aatii guutuu dandeettanii takka daqiiqaa meeqaan akka isin kennuu danda'u guutuu dandeettan jechaadha. Asitti illee inshaallah ani duraan waan guutee jiruuf akkanuma jechaadha ilaaluma jecha godheen ture. Kanaaf amma immoo waan kana banutti malee irraa balleessuu hin danda'u. Isin maraafuu sa'aatii guutachuu dandeettan jechaadha inshaallah. Kun amma asitti naa kennee jira. Kana jechuun first liigen ka jedhu kana sa'aatii barbaachisaa irratti ilaalamee yoo naa kenna inshaallah ooluma. Kun nama akkana jedhee barreessee jira jabaadha itti muddaa jedhee barreesse asirraa achi immoo yeroo viidiyoo itti aanuun walitti deebina maaliif deegaa kana caalaa waraabaa waan hin barbaanneef kanaaf inshaallah yeroo bira barnoota kana wal qabatu guutuu takka takkaaniin isin barsiisa inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumaan immoo viidiyoon kun yoo tolee subscribe godhaa dhaqaati YouTube kiyyarraa argattu viidiyoo guutuu akkasitti viidiyoo guutuu argachuu barbaannan immoo gara YouTube dhaqa. Maaliif viidiyoo guutuu TikTok gubbaratti fi waan hin danda'amne jecha. Akkasii barnoota itti aanu walitti deebina. Asumarraa itti fufa jechaadha inshaallah. Yeroo itti aanuuf jechaadha inshaallah. Isa kana akkamitti balleessina ka jedhuuf illeen as keessaa fakkeenya amma rakkoon godhe kana as keessaan seennee wajjii yeroo itti aanu keessaa balleessina inshaallah. Achi booda akkasii sa'aatii sanii duuba deebisuu danda'a. Kanaaf barnoota itti aanuuf itti qopheessaa kottaa isin jedha inshaallah. Isilleen immoo laayikii gochuudhaan gaafii qabdan koomatti jala barreessuudhaan akkasitti inshaallah itti fufne gara fuulduraa inshaallah waliin. Hanga yeroo itti aanuuf nagayatti naaf turaa obboleewwan koo gaarii.